Umamadura kan ture ardif sami kanume Umamadura kan ture ardif sami kanume Nimbe kame numne hunda beku Kawakayo enyun argu Kawakako enyun argu Kawakayo ko enyun argu Umamadura kan ture ardif sami kanume Umamadura kan ture ardif sami kanume Nimbe kame numne hunda beku Kawakayo Nagaan fura singkafadha ayyaanni waaqayyo furaanni waaqayyo isiniif baay'atee guyyaa har'aan keessanii hundumti keessaniyyuu nagaa keessanii waaqayyo nagaa nuu laatee baatee gargaaree guyyaa har'aatiin nu ga'e kana waaqayyoon guddaa guddisnee wal galateeffannaa waaqayyo nu wajjin ta'ee nu gargaaree barfatti nu baatee har'aan nu ga'e isa kana waaqayyoon guddaa guddisnee baay'isnee galateeffannaa wangeela guyyaa har'aa walii wajjin ilaallu yookaan immoo sagalee waaqayyoo guyyaa har'aa walii wajjin ilaallu Wangeela Maatiyos boqonnaa 24 lakkoofsa 11 kaasee hanga 14 jiru yeroo itti walii wajjin ilaallu ta'a. Akkasii sagalee kana nan dubbisa. Raajonni sobduun baay'eenis ni ka'u. Namoota baay'ees ni wallaashisu. Seera malee jiraachuun waan baay'atuu fi jaalalli namootaas baay'ee qabbanaa'anii ta'a ni adeema. Namni amma dhumaatti jabaatee dhaabbatu garuu ni fayya. Sabni hundumtuu akka dhugaa ba'uu fi wangeela mootummaa kun guutummaa biyya lafaatti ni lallabama. Kana booddees dhumni ni dhufa jedhee Ameen. Waaqayyoon walii wajjin kadhannu. Sanu gargaaree kana waaqayyoon abbaa keenya guddaa guddisnee galateeffanna. Waaqayyotti dhiyaannee waaqayyoon galateeffanna. Kanaaf garaa keessa yeroo kana waaqayyoon laadhaati. Waaqayyoon walii wajjin dhiyaannee sagalee keetti dubbadhu jennee waaqayyoon kadhanna. Sagalee qaba waaqayyo hin dubbata ganama kana karaa qaba waaqayyo karaa hundumtuu waaqayyo mijataadha. Dubbatee namarraa hiika dubbatee wanjoo namarraa cabsa dubbatee seenaa namaa keeddara waaqayyo waan ta'eef ganama kana waaqayyoon dhiyaannee waaqayyoon galateeffanna waaqayyoon kadhanna. Garaanuu waaqayyoon barbaadu hagammadu jedhamee caafamee akkuma jiru ganama kana garaa kee waaqayyoof laaddu waaqayyo jireenya keetiin dubbataati. Yoo fedha keessan ta'e ol kaadhaa abbannee waaqayyo walii wajjin kadhanna. Meetti yaadaa waaqayyoon kadhanna teenya dubbii waaqayyo dhageenya waan ta'eef. Kottaa gara gooftaa keessanii kan garaa keessan fidaa gara abbaa keessa isa jiraataa kan ganama kana waan naan jetta guyyaa har'aa dhaame waaqayyoon an gaafadhaame maal naan jechuuf jirtu maal naaf yaaddee jirtu maal natti dubbachuuf feeta ganama kana dhaame galateeffadhaa gooftaa jiraataa kan maqaa gooftaa maqaa Yesuus Kiristoos yaa waaqayyo abbaa guddaa guddisnee baay'isnee si galateeffanna harka gargaarsa kee lafa kaarra jiru humna kee yeroo kaan wajjin jiru maqaa gooftaa maqaa Yesuusiin galanni guddaa siif haa ta'u. Ati waaqayyoo keenya ati gooftaa keenya ati abbaa keenya ati geggeessaa jireenya keenya maqaa gooftaa Yesuusiin galanni siif haa ta'u. Galanni siif haa ta'u. Harki kee nu gargaareera humni kee nu wajjin ta'eera lolli diina nurratti hin raawwanne nu oolchiteetta barruun kee ammaatti nu laanne nu gargaarteetta. Waaqayyo galata kee waaqayyo galata kee waaqayyo galata kee Yesuus galata kee humni kee dara humni diinicha inni lallabaman inni faarfannaman inni karaa garaa garaa waldaa kiristaanaa kee taa'eeman maqaa gooftaa Yesuus Kiristoosiin humni ulfina kee fintaan yeroo kana ittiin mormin jireenya kee irratti mormi mana kee irratti mormi laphee kee irratti mormi sammuu kee irratti mormi maqaa gooftaa Yesuusiin ergamaan dukkanaa kan waraaname haa ta'u kan waraaname haa ta'u nagaa kee irraa waraana fayyaa kee irraa waraana mana kee irraa waraana
jiru maqaa gooftaa Yesuus Kiristoos humni fira waaqaa fittaane garmaga saba kana gidduu taa'ee kan ba'an humna dhiiga Yesuusiin kan waraaname haa ta'u. Meeta keessa gadee keessa baasaati በኢየሱስ ትደራመስ ይል meeti namanaasi waan inni maataayee isa takkatina geejjiba chuuraappe isa takkatina gaara geejjiba chuuraappe maqaa Yesuusiin kan waraaname haa ta'u. Lafti kun isaan baati, naannoon kun isaan baati, qilleensi kun isaan baati, dacheen kun isaan baati. Yaa Yesuus galanni siif haa ta'u. Kottu nutti dubbadhu sagalee kennuuf ergi maqaa Yesuusiin ameen. Doora. Wangeela Maatiyos boqonnaa 24 kaasee 14 tokko amma 24 samma dubbise kana wangeela Maatiyos kana eenyu barreesse isa jedhu introduction seensa godheetanii gara kutaa koo guyyaa irratti yoo darbe gaarummaa qaba yeroo baay'ee hin dubbatamu waan ta'eef deebi'ee ta'eera waan ta'eef bada iddoo gabaachisuu danda'a. Kanaaf iyyuu haa ta'u malee amma danda'ame tokko galmasa gochuudhaaf dubbadha. Wangeela Maatiyos kan barreesse Maatiyos akkuma namoonni garaagaraa dubbatan Maatiyostu barreesse bara inni itti barreeffame amammaatti namoonni irratti walii galan bada waan jiraan fakkaatu ni kaan 60 amma 68dha ni kaan 55 amma 60dha dhaloota Kiristoos booda jedhaniiti namoonni tilmaamaan kaa'u. Kan wangeelli Maatiyos barreeffamee fi saba Yihuudootaatiif akka inni barreeffame hin kaa'u. Kaayyoon wangeela Maatiyos barreeffame Kiristoos Yesuus Masii akka ta'e hubachiisuudhaaf barreeffame. Maqaan Maatiyos inni jalqabaa yookaan masoonsaa Lewwii akka ta'e beekamaadha. Maqaan abbaasaa Alfaa'os nama Qophiroos ture. Warri Qophiroos kun Yihuudoota biratti baay'ee jibbamoo fi tuffatamoo turani. Sababii isaan tuffatamaniifis immoo gibira yeroo hundumaa gibira namarraa qarxaa saabu waan ta'eef gibiratti murtaa'e humnaa ol waan namarraa fudhaniif Yihuudoota biratti baratanii jibbamoo turani. Maatiyos kun atuu qarxaa saabaa jiru gooftaa Yesuus Kiristoosii kottu na duukaa bu'e jedhee achiisa waameef duukaa buuse. Wangeela Maatiyos boqonnaa 9 lakkoofsa 9 qaallachuu dandeenya. Akkasumas Maarqos 13 lakkoofsa 18 Luqaas 5:29 argachuu dandeenya. Akkamitti akka Yesuus isa achi waamee ergamoota duukaa buusee argachuu dandeenya. Kaayyoon wangeela Maatiyos inni guddaan qabxiiwwan garaagaraa qabaachuu danda'a. Ta'uyyuu malee kaayyoo fi ijoo isaa inni guddaan kan inni barreesse Maatiyos hidda dhaloota Yesuus Kiristoos gadi fageessee barreessee kaa'e. Sababii isaa maaliif gadi fageessee barreesse waa'ee hidda Yesuus kana yoo jenne Yihuudoonni bara keetti warra mootiidhaan yookaan mootii sanyii mootii kan jedhamu bakka guddaa waan qabaniif sanyii Daawit keessaa akka Yesuus Kiristoos argame yookaan dhalate gadi fageenyaan barreessanii isa kana kaa'ee fi lammaffaa irratti jalqaba tajaajila Yesuus Kiristoosii Maatiyos barreesseena. Yesuus kan inni jalqabe tajaajila isaa jechuudha. Galiilaatti akka inni tajaajila jalqabe Maatiyos barreesseena. Ni arfaffaan kutaa biyya Galiilaa Yesuus dhiisee akka inni keessaa deemee barreesseera. Sakanaaf iyyuu dhalachuu Yesuus jedhu wangeela Maatiyos boqonnaa 1 lamarratti argachuu dandeenya. Jalqaba tajaajila Yesuus jedhu immoo boqonnaa 3 1:4 argachuu dandeenya. Yesuus Galiilaa dhiisee yookaan Galiilaa tajaajila jalqabuu isaa jedhu 4:2 argachuu dandeenya. Maddee 5tti Yesuus kutaa biyya Galiilaa dhiisee adeemuu isaa 4:13 argachuu dandeenya. Tajaajilli Yesuus isa gara dhumaatti inni Galiilaa tajaajilee wangeela Maatiyos boqonnaa 17:24 argachuu dandeenya. Akkasumallee tajaajila Yesuus kutaa biyya Yihuudaatti tajaajilee wangeela Maatiyos boqonnaa 19 lakkoofsa 20 argachuu dandeenya. Torban dhiphina Yesuus Maatiyos barreessee gadi fageessee 21:27 argachuu dandeenya. Du'uu Yesuus Kiristoosiif adaraa sanni galfata ergamaatti kenne wangeela Maatiyos boqonnaa 28 gubbaarratti argachuu dandeenya. Gara kutaa kootti yoon deebi'e achii kanuma jedhee yoon deebi'e gaarummaa qaba. Gara kutaa koo guyyaa irratti yoon achi as deebi'u gooftaa Yesuus Kiristoosiin gaaffii garaagaraa gaafsanii dubbii garaagaraas dubbateera deebii garaagaraas deebise. Mata duree akkasii irratti dubbadha. Jabaadhu dhaabadhu keessa darbii gonfoon kee dura kee jira kan jedhu dubbadhaan. Mee ameen jedhame. Jabaadhu dhaabadhu keessa darbii gonfoon kee dura kee jiraate. Mee walii keessa hin akkasii naame jabaadhu dhaabadhu keessa darbii gonfoon kee dura kee jira waliin jedhame. Jabaadhu dhaabadhu keessa darbii gonfoon kee dura kee jiraate. Gonfoo jechuun gara dhumaatti seenaa dubbata waan ta'eef
iddoo kana keessatti utuna cingayii yookaan immoo mata duree koo kana asuma keessaan fudhadhee haa ta'uyyuu malee gara lakkoofsa ja'aatti yoo ol deebinee ilaallee wanta garaa gara kutaama kana keessatti wangeela Maatewos boqonnaa 6 kana keessatti boqonnaa 24 kana keessatti Yesuus Kiristoosiin akkas lolliif hoduun lolaa dhaga'uudhaaf jirtu akka hin naanetti ilaalladhaa kan akkasii kun ta'uun irra jira kunis garuu amma illee dhuma isaa mitiiti jedhe iddoo kana keessatti maal ta'a dhuma barichaa rakkinni akka dhufaa jiru gidiraan akka dhufaa jiru ari'atamni akka dhufaa jiru duuni akka dhufaa jiru namni warratti qabu akka dhufaa jiru sagalee kana keessatti Maatewos jabeessee dubbachuu isaa agarra kanaaf iyyuu maal jedhe guyyaa sanumaa dubbata atuu jala gayyoo kan guyyaan xumuraa barichi raawwatamuuf gaafa ga'u waggoonni muraasni guyyoonni muraasni yommuu hafan isa kana dursee Yesuus Kiristoos ergamootatti dubbata maal jechuusaati akka isaan dammaqaniif isaatti dubbata eessatti dammaqu dagatanii jiru irraanfatanii jiru kanaaf iyyuu maal ta'a warroonni kun milikkita dhufaatii koo jala warra ta'an ittiin jedhe Yesuus Kiristoos kanaaf iyyuu lolaa fi hoduu lolaa hin dhagaa gurri keessan jedhe eessa bakka garaa garaatiin dhageessu hin agartu hin ilaaltu hin hubattu wanti baay'een isinirraa hin agartu jechuudha kana jechuun maaliif ta'ee namoonni hundumtuu yaada isaanii Kiristoos irraa kaasanii gara lolaatti gara yaaddoatti gara dhiphinaatti akka isaan adeemaniif Yesuus Kiristoos dursee isaanitti dubbata ganama kana inni Waaqayyo yaaddoof gidiraan sirraa kaasu jedhee gaafa namni yaada isaa gara Waaqayyo irraa dhiisee gara oduu biyya lafaatti gaafa deemu seexanni gidduutti waan garaa qopheeffachuu danda'a kanaaf iyyuu Yesuus maal jedhe akka namni lolaaf oduun lolaa dhaga'uudhaaf jirtuun akka hin naanetti ilaalladhaa kan akkasii kun ta'uun irra jira ilaalladhaa Yesuus maaliif akkas jedhe wanti sinnaasu jiraachuu danda'a yeroo itti waaqeffatan yeroo itti lallabdan yeroo itti wataatan yeroo isaaniis taniisanii gara isa kan biraatti deebi'u jira kanaaf iyyuu jabaadhuu dhaabbadhu gonfoon dura kee dhaabbatee jiraati inni lammaffaan akka jira Yesuus sabni saba irratti ka'an mootummaa irratti ka'an kun milikkita dhufaatii gooteera Yesuus har'a addunyaa gaaratti ta'aa jira eenyutu immoo qophaa'aa jira addunyaa irraa samaa jirti eenyu qophaa'aa jira biyyi lafaa badaa jirti eenyu qophaa'aa jira isa kana jala muree gooftaa Yesuusin ergamootatti yoo dubbatu agarra sabni saba irratti mootummaa irratti ni ka'a beelaaf sochii lafaa iddoo adda addaatti ni ta'a biyya keenyattis ta'aa jira argaa jira ciniinsuun jalqabaa mul'achaa jira namoonni baay'een waa'ee isaanii waa'ee Kiristoos isaanii gara sammuu isaatti deebi'aa jira kanaaf iyyuu ganama kana Yesuus maal nu jechaa jira kun hundumtuu dhufaa jiraati qophaa'ii dammaqii na eegi jechaa jira maqaa Yesuusin ganama kana Waaqayyo gurra keessiifamanu jedhe Yesuus namni gaafa dammaqee qophaa'ee Yesuusin eeggatu wantoota adeeman hundumaa isaa irraa dhaabbatanii ilaalu osoo hin ta'in keessa darbanii Yesuusin galateeffatu Waaqayyo nama galataa si haa godhu hin taane Yesuus sabni saba irratti ka'an mootummaa irratti ka'an beelaaf dhaayichi biyya hundumaa irratti ni ta'aa jedhe kana jechuun Yesuus Kiristoosin amma isa gosa kana namni gara Waaqayyoo dhiisee gara jireenya isaatti gara namummaa isaatti gara eenyummaa isaatti gara maalummaa isaatti akka inni deebi'u nu hubachiisa sagalee kun kanaaf iyyuu dammaquun nurraa eegamu isaati yoo dammaqnee dhaabbanne maal ta'a wanta dhageenyu kun hundumtuu nurratti akka hin taane yoo dammaquu baannee akka nu fudhatee ba'e sokku kanaaf iyyuu biyya garaa garaa keessatti biyya guddate keessatti Waaqayyo barbaachisu keessatti Waaqayyo ol ta'aa jira har'as Waaqayyo hiikaa ati garuu dammaqii eegi Yesuusin dhufaati Yesuus dammaquun namarraa eegama hin dammannu taanaan hin rafna taanaan waan garaa keenya hojjenna taanaan akkuma isa gurra keenyaan dhageenyu ta'uu isaa waa hin oolle maaliif biyya keenya keessas sochiin lafaa ta'aa jira raafamni ta'aa jira inni iddoo sanatti akkas jedhe boras ga'uun saanaaf barreen gaddaa barataa biyya ormaatti qubaa qabaa ture har'a immoo as ga'ee borimmoo mana keenya ga'uu saanaaf borimmoo mana keenya ga'uu saanaaf kanaaf iyyuu har'a gammaddee qophooftee Yesuusin eeggachuun sirraatii eegamaan yommus rakkinatti dabarsanii si kennu Yesuus eenyu kennu yommus rakkinatti dabarsanii si kennu isin ni yaachisu
jettanii saba hundumaa biratti kan jibbaatan ni taatu. Namni ala wal ajjeesaa jiru raawwatee dubbiin. Namni irra marsee wal laataa jiru raawwatamaa jira dubbiin fagoon dhaqii. Namni ala dabarsee wal isaa laachaa jiru raawwatamaa jira dubbiin. Ati garuu eessa jirtu? Namni ala dabarsee wal isaa halkaniin guyyaa warratti qarachaa jiru ati garuu har'a eessa jirtu? Biyyi lafaa wal balleessuuf meeshaa ammayyaa walii qopheessaa jirtu ati garuu eessa jirtu? Gaaffii ofii keetiif kaadha. Kanaaf iyyuu wal ajjeesuu Yesuus. Warri Yesuusiif du'an illee jireenya qabu. Warri biyya lafaaf garaa ishee abduutu. Warri jireenya isaa abduu garuu jireenya maalii qabu? Inni yaaddeessaaf ulfaataa isa kana. Warri Kiristoos Yesuusiif du'an jireenya eeggatu, ulfina eeggatu, haara galfii eeggatu. Warri garuu Yesuusiif hin taane, biyya lafaaf hin taane, jireenya waaqarraaf hin taane, dachee kanaaf hin taane, warri gidduu jooran garuu bineensaan nyaatamuu isaanii waa hin oolleef. Kanaaf yommus rakkinni dabarsanii isin kennu warra Kiristoosin utuu waaqeffatanii utuu lallabanii dabarsanii kennuuni isaan haara galfii argatu malee yaadduu argatu siqiqii argatu gidiraa argatu warri Yesuus Kiristoosin waaqeffatan jechuu godhu. Warri garuu akkasumatti garaa isaa duwwaa jireenya isaanii waaqaaf hin taane namummaa isaanii darbu immoo jiraachuu danda'a. Yeroo sanattis namoonni baay'een ni gufatu. Eegaa hin dadhabanii gufatanii Yesuus irraa galagalu baay'ee isaanii. Yeroo kana keessattoo yaaddoon dhibbin girraan wanti baay'een ta'a. Namni gara jireenya isaa Waaqayyo irraa kaasee gara jireenya deemuu danda'a. Yeroo sanattis namoonni baay'een ni gufatu walii isaaniis dabarsanii wal kennuu jedha. Har'as tajaajila biyya keenya keessatti, har'as tajaajila mandaraa keenya keessatti, har'as tajaajila magaalaa keenya keessatti, har'as tajaajila naannoo keenya keessatti maaliif dhalli namaa har'a dabarsee wal laachaa jiru? Kan nama laatu kan biraan hin jiru, kan nama ajjeesu kan biraan hin jiru, isuma biraatu dabarsee laachaa jiru. Waaqayyo araara isaanitti agarsiisu ganama kana yeroo ati kana keessa galtee dhiphattu keessa waan tokko dhufan. Inni dhufu kun immoo maali? Raajota sobduu ka'a. Yeroo kam keessa ta'u? Yeroo namni waan qabatu dhabee rakkina kana keessa galee rakkaanaa kana keessa galee garatti gola galu keessa raajonni sobduun kun hin mul'atu dubbii Yesuus. Mana galatti dhaluu miti. Namni galatti galu wallaa rakkata waan qabatu dhabee rakkata yaaddoo keessa jira. Jarri gaddochas baaniiti namoota dogongorsuu jalqabu. Isa si dogongorsuu ba'ee Waaqayyo gara kana mana keerraa gorra'u jedhee. Yeroo kana mul'atu malee galatti dhaluu mul'atan. Nama waan qabatu wallaalee fana dhabee garatti galu wallaalee jireenya yaaddoo keessa galu isaan immoo mul'achuu eegan. Yeroo kana kan kutaa sammaratti garatti raajonni sobduun baay'ee ni ta'uudheessu. Maal gochuudhaaf ta'u? Isa Waaqayyo eeggamu Waaqayyo si wajjin jiraachuudhaaf ta'u. Isa Waaqayyo tuffatu Waaqayyo si kenna jechuudhaaf ta'u. Isa Waaqayyo ittiin mormu lakkii Waaqayyo gaarii godhachuudhaaf ta'u. Isa namni Waaqa sarara isa ga'e irraa kaachisuudhaaf ta'u. Kanaaf iyyuu raajonni sobduun kun achi gidduutti ka'anii namoota wallaashisuudhaaf ta'uudhaan lafa yaatti ka'an. Kanaaf akkasuma egaa Yesuus raajonni sobduun baay'eenis ni ka'u. Namoota baay'ees ni wallaashisu. Garatti goraa wallaan dhalli namaa achuu godhu. Waan qabatu wallaan dhalli namaa achuu godhu. Furmaatadhaaf fanadhaaf lafa lixaa wallaan lafa galti aarsaa galfatu yookaan aara galfatudhaaf. Maalirraa kan ka'e raajonni kun baay'eetti ho'isu waan ta'e yookaan immoo kan hin jirre jiraachisu du'aa fayyaa fakkeessu fayyaa immoo du'aa gooniiti itti wanni yaaniiti namoota kana dogongorsiisuu waan danda'aniif Yesuus Kiristoos namoota baay'ee ni wallaashisu. Seera malee jiraachuun gadhiisitti jiraachisa. Yoo ajjeese seera malee yoo waan barbaade godhe waan garaa isaa godhe wangeela hin dhiisu jireenya isaa Kiristoos irraa hin kaasisu. Kanaaf iyyuu wanta garaan isaa isaa abbaan bu'aa yommuu sana seera malee jiraachuun gadhiisitti jiraata jechuudha. Yoo hates maasii gashee, yoo ajjeeses maasii gashee, yoo ejjes maasii gashee, yoo qullaa deemes maasii gashee, yoo uffates maasii gashee na tophee qaqqachiisuudha. Seera malee jiraachuu. Seera malee jiraachuun immoo cubbuu akka ta'e madaallii qulqulluun keenya hin dubbatu. Kanaaf gadhiisitti jiraata hundumtu akka bara keenyaa gara. Yoo barbaade qullaa deema, yoo barbaade ni uffata, yoo barbaade sookitti bahee waan garaa isaa hojjeta, yoo barbaade feesbuukitti bahee abbaa barbaade arrabsa, yoo barbaade abbaa isaa
yoo barbaade hin ajjeesa yoo barbaade hin reeba yoo barbaade dhiiga sana dhangalaasa inni kun seera malee jiraachuu baay'ataa Yesuus. Kanaaf iyyuu maal gochuu qabna? Dhufees dirba dhaganumaa irratti. Seera malee jiraachuun waan baay'atuuf jaalalli namoota baay'ee hin qabbana. Namni yommuu sanatti namaaf garaa laafu gara jabeeyyii ta'a. Yoo ajjeese haala galfata, yoo dhiiga sana dhangalaase haala galfata, yoo ni du'e haala galfata, yoo ni waan biraan miidhame haala galfata. Garaan namaa jaalatti qaba. Har'as keessaatii utuu wal jaallannaa jennee namoota baay'ee kaasuu dandeenya, dhiisuu dandeenya. Garuu akkas jiraachuu isuu danda'a. Namni wal jaallatu dura dursee waaqayyo waaqarra jiru akka hin jaallanne yookaan immoo akka isaanii waliin galle macaafa qulqulluu dhagaa nu ba'a waan ta'eef. Namni jalqaba dachee kanarratti walii isaa hin jaallatu taanaan faarfachuun akkasuma, lallabuun akkasuma, dhiiqii hojjechuun akkasuma. Maaliif jaalalli nu keessa jiru waan ta'eef garaan keenya lafa jaalalaa jiru taanaan yaadni keenya lafa jaalalaa jiru taanaan ofumaa hin faarfanna rakkoo qaba, hin lallabna rakkoo qaba, hin raanya rakkoo qaba, hin gaggeessina rakkoo qaba. Guyyaa tokko garuu wal gura dhufuu isaa hin oolu waaqayyo gooftaa macaa guyyaa sana immoo si haa baraaru. Inni guyyaa tokko waan ta'eef. Kanaaf jaalalli namootaa inni bara. Namni har'a yoo rakkate eenyu wal bukkee dhaabbata inni kun gaaffii. Namni waliif hin yaada inni kun gaaffii. Ollaan onnee dabarsee laata. Ilma abbaa dabarsee laata. Haati intala laatti intalli haadha laata. Hunduu wal irratti kaa'ee. Waajjira keessaa wal laata. Bitaadhaa wal laata. Mirgaa wal laata. Barcuma morrii ishee duuf jedhee wal nyaata. Jaalala isaa wali beekna. Hirraan akka irrattaa si ajjeesee jira adda baay'ata. Maaliif jaalalli waan dhibeef, nagaan waan dhibeef, tokkummaan waan dhibeef, araarri waan dhibeef, gaarii walii yaaduu waan dhibeef. Kanaaf iyyuu jaalalli namootaa hin gabbana. Atu jaalalli jiraate barcuma taa'urra ka'e ati gooturra taa'e. Amma garuu faannaasa irraa si galata ishee irra taa'e. Galgalaaf garam jaalalli waan dhibeef boolla walitti godha. Hin jiraatunis maaliif guyyaan dhiyaate waan ta'eef, Yesuus dhufaa jira waan ta'eef, barri gaadhumaa ta'ee maaliif waan ta'eef, yoo baay'atee baay'atu ji'a tokko ji'a lama nyaata waaqayyo jallaa irra taa'u jallaa irraa galagasha waan ta'eef. Kanaaf jaalalli dhibee jennaan jaalala nama gidduu jiru taanaan namni dabarsee wallaachaa oola. Dhibba tokko wallaachaa jira, dhibba namaa wallaachaa jira, kuma tokko wallaachaa jira walajjeesaa jira. Tokkuma dhibba tokko argatee bakka godha fayyaa maatii isaa jiru fuudhee laata. Maaliif jaalalli waan hin jirreef bira gara jabeessa waan ta'eef bira mana isaa dhala isaa akka alaatti waan hin ilaallee bira hormarra of caalchisuurra hormarra caalchisuurra ofii isaa of caalchisee jiraachuudha. Garaa isaa jaallachuudha. Har'a jiraadhee borduwaan har'a nyaadhee quufee jiraadhee darbaan lakkiisa sii wayyu Yesuusii wajjin jiraachuu sii wayyaa. Jaalalli kanaaf hin barbaachisa. Yesuus Kiristoos kanaaf dubbate waa'ee jaalala. Kanaaf jaalalli namoota hin qabbanaan Yesuus kanaaf. Jaalalli jiru taanaan akka dhibbee gosa hojjettuuti. Jaalalli jiru taanaan walii yaaduu jiru taanaan akkuma walii faarfannee lallabnee lafa gaara dabarre akkuma walii marga nyaatti dabarte. Maali waa jette biyya lafaa keessa sila baaneeru Kiristoosiif hin taane giddu gidduutti rarraanee hafnee bineensichaas guyyaanumaa gadhiifamu hirbaata akka ta'an waaqayyo gooftaan macaasee haa gargaaru. Yeesh iddoo akaatti waan jedhe meeshaa keessa ol kaasaati yaa waaqayyo dhaabee jaalala nuu kenne dhaabee. Yeesh jaalalli jiru taanaan du'a lafaata. Jaalalli jiru taanaan gatii qabu. Jaalalli jiru taanaan waa'ee baasuu dandeenya. Akkasuma kan Yesuus namni amma dhumaatti obsu garuu rakkates, beeles, abes, argates, gadi bu'es, ol ba'es namni obsee dhaabbatu inni fayyada. Yesuus malee hedduu hin jenneen yoo rakkinni jiraates, yoo ulfinni jiraates, yoo gadi bu'u jiraates, yoo beela'u jiraates dhaabbatee inni Yesuusin namni dhaabbatee amma dhumaatti hin fayyada Yesuus Kiristoos. Kanaaf dhaabbatu Yesuusin fayyuu barbaada yoo ta'e
Dhaabadhu Yesuusni jiraachuu barbaada yoo ta'e dhaabadhu Yesuusni nagaa argachuu barbaada yoo ta'e dhaabadhu Yesuusni lubbuu kee argatee jiraachuu barbaada yoo ta'e anaachi jiraachuu isa danda'u. Maal jenni guyyaan dhiyaa jira waan ta'e aduun gara garaatti dhiyaatteetti bidirichi guutee galaatti gad darbachuu ga'e baay'een irbaata bineensaa ta'uusaa waan oole maal hojjenne hin dhaga'e malee itti jiraanne dhaga'ee gabbaasee ajjeese dhaga'ee gabbaasee dhangalaasa waan ta'e kanaaf warra hin dhageenye wayii ture nu warra dhageenye maneerra kanaaf iyyuu namni amma dhumaatti obsu garuu hin fayyaane Yesuus obsi nama barbaachisa rakkina kee dhaabbatanii dhiphina keessa dhaabbatanii obsanii dhaabbachuun nurraa eegama beekumsi keenya kun lafa kanarraa hin dabarti boo dandeettii nu qabu dhuftuun dar ilaashi nu qabu dhuftuun dar kan nu biraan dabar Yesuus ilma Waaqayyoo Yesuus itti maqaan Yesuus lagamatti gargaaran jala kanama kana Yesuus lagamatti si gargaare gara mirgabbaat harka beesi geggeessa malee Yesuus lagamatti si eebbisaati. Kanaaf iyyuu namni amma dhumaatti jabaat eenyu jiraane torban darbe ajandaa tokko qophaa'ee dheessaa ture kan keenya yoo hin beekne waa'ee biyya kan biraa dheessaa ture bareegada bara kaanii kan biraa dheessaa ture seenan biyyoota hundumaa ajandaa nu qopheessa laga gamaa gamana akka nuti sachii odeessinu kan keenya namni jedhu jiru kan koo namni jedhu jiru kan waldaa koo kan mana koo kan biyya koo kan mandaraa koo kan jedhu jiru ajandaa isa kan biraa odeessin alaala faa kana gidduu galtummaa barbaadu lakki kan keetti oduu ta'utti deebi yommuu ta'utti deebi'u Yesuus gara keetti deebi'a Yesuus Kiristoos laphee keenyaaf gurra keenya nuuf haa banuu. Sabni hundumtuu namni amma dhumaatti yoo jabaatee dhaabbatu garuu ni fayyaa sabni hundumaatti saba hundumaattis akka dhugaa bahu wangeelli hin taane har'a yoo garee miidiyaa garaa garaa hundumtuu wangeela lafa seexanni mumaan nama nyaatiin daree dhiigi namaa waan hangaraa oolare lubbuun namaa maaliif badaa oolare maaliif walajjeesaa oolare maaliif obboleettiisa maaliif ilmoo haadhasaa dhaayaa ajjeesare maaf dhiiga isa dhangalaasaa oolare dhaga'ee ga'u firdiin qophaa'aa jira malee waan biraanati namni hundumtuu bakka hundumaatti wangeelli hin lallabaman addunyaa kana guutummaa ga'e gurri dhageenya hin jiru ati dhageessetti anis dhagee lafti dhagee samiin dhagee qilleensi dhagee dhagaan lubbuun qab dhagee Yesuus Kiristoos kaa dubbate sabni hundumtuu guutummaa biyya lafaatti wangeelli akka lallabamu taa'ee beekaa lallabaa jira wallaalaan lallabaa jira ammam dammaxxee jirta laata dubbiin kun sii galalaata mootummaan sitti yaadata ammam nu garee jira jaalladhus jibbinus guyyaan tokko dhufa guyyaa nuti waan facaafne hundumaa hammaarrannee galfannu dhufa guyyaatti garagaa jedha guyyaatti hamaa jedha guyyaatti gaarummaayaan guyyaatti janayaan hundi isaa galmaa'ee fuula Yesuus jedha tokko lamaan gaaf tokko dubbisamuu isaa waa hin oolle garaan keenya eessa jira lafa yaadni kee jiru jira garaan keenya kanaaf sabni amma dhumaa sabni hundumtuu akka dhugaa bahu wangeelli mootummaa kun guutummaa biyya lafaatti ni lallabama kana booddees dhumni ni dhufa jedha Yesuus dubbate wantoonni nama dubbate kun warra biyya lafaa kaara ta'anii dachee kaarratti wantoota an keessa hunduu raawwate tokko lama caaltu kan haftee jirtu gara dhumaarra ga'e nutu eessa jiru mana ijaarrachuu jireenya gaarii jiraachuu barangee guddannee nama ta'u haara manaa fuudhu dargaggeessa gaggeetti jireenya keenya booriif kaara baasaa jiru Yesuusii wajjin namni kaara baasu garuu jiraa hojjenne gaaffii keessa nama gashe jiraachuun gaarii guddachuun gaarii barachuun gaarii adeemuun gaarii fuudhuun gaarii heerumuun gaarii haa ta'u iyyuu malee Yesuus immoo keessa jira walla gaaffii keessa nama gashe gaaffii keessa nama gashe nagaan jira hojjenne gaaffii keessa nama gashe inni kun hundumtuu dachee lafa kaarratti kan ta'aniif rakkin gidiraan dhibbin boo'uun ilkaan dharuun waawwachuun hundumtuu dachee lafa kaarratti kan ta'aniif inni lammaffaan jireenya namaa irratti wantoota mul'atan wanti qabu geera
jireenya namootaa wantoonni mul'atan baralumaa yookaan immoo namni yeroo dhaabbatee akka inni jabaanne kan goone jireenya namaa irratti mul'atan qabxiiwwan lama tokko jirti ishee dubbata. Innis kiristaanummaan maqaa qofa akka ta'e. Kiristaanummaan maqaa. Maqaa baatan illee wucci. Timoota lammaffaa boqonnaa 3 lakkoofsa 15. Kiristaanummaan maqaa jechuun qe'ee dubbiseetan akkas jedha. Kun afurii kaasee dubbata. Ati garuu sabarsiifamte cimsitee itti amante sana eenyuuf irraa akka barattu waan beektuuf isatti qabame jiraadhu. Mucummaa keetii jalqabdee caafata qulqullaa'aa isaa Kiristoos Yesuusitti amanuudhaan akka fayyidutti ogummaan siif kennan danda'u akka baratteettis ni beektaa. Ni beekta eenyurraa akka baratte jechuudha. Yaadarraa baratte namarraa baratte Phaawulos Xiimotewos. Namarraa baratte waan beektuuf maqaa duwwaaf akka hin jiraanne Kiristoos kana garaa kee guutuu amanuu jiraadhu. Maqaa duwwaaf lallabaa akka hin taane, maqaa duwwaaf raajii akka hin taane, maqaa duwwaaf faarfataa akka hin taane, maqaa duwwaaf amanaa akka hin taane isarraa baratte kan eenyurraa akka baratte jabeessitee beeki. Namni har'a maaliif akka amanan beeku? Maal akka amanas hin beeku? Eenyuun akka amanan beeku? Maal yoo jenne guutummaa biyya lafaatu dagate kan addunyaan dagate. Maal yoo jenne Yesuus Kiristoos eenyu akka ta'e mootii waaqaaf lafaa akka ta'e baay'ee dagate. Saama dagatarraa akka ta'e har'a Waaqayyoon qixxee isaa godhee akka mucaa tarrasaa jira biyya lafaa waan ta'eef. Kanaafiyyuu eegamsa Waaqayyoo fi dha'iinsa fi dachee kanatti boodimmoo as ga'uunsa waan hin oolle. Kanaaf Xiimotewosiin Phaawulos yommuu gorsu eenyurraa akka baratte maal akka baratte jabeessee mucummaa keetii jalqabdee caafata qulqullaa'aa isa Kiristoos Yesuusitti amanuudhaan akka fayyitu ogummaan siif kenname danda'u akka bartu ni beekta. Eenyurraa akka baratte yaadannoo ogummaa isa sii kennu Kiristoos Yesuusin beekii jiraadhu. Yaadni keenya eessa jira? Firoo tokko amanaa ta'uu darbuudha. Lallabaa ta'uu darbuudha. Maal ta'aa jirra? Addunyaan dhiyaa jirti nu maarti. Hunduu irratti ka'ees nu badee dachee gaatti kan ta'an. Aniif ati garuu eessa jirra? Amannee, lallabnee, faarfannee, raanyee, dinqii hojjennee, geggeessaa taanee, luba taanee, si'ooliif taana. Dubbii jireenyaa dhageenyeerra eessa jira? Kiristoos kun garaa keenya keessa galeera. Inni kun dhagamatee boras ga'uunsaa hin hafu. Qaama eegganna kanas qabeenya guddaa qaba, beekumsa guddaa qaba, dandeettii guddaa qaba. Garuu Waaqa dagate. Waaqayyo immoo hin dhiisne. Amma nuti ulfina isaatti bulutti nu dhaggeeffata malee Waaqayyo gaafa nu ulfatti bulu nurra ofitti nuusu Waaqayyo. Eenyuun ofiratti niisu Waaqayyo. Beekaanis, xinnaanis, guddaanis Waaqayyo ijaa baafachuudhaaf hin ta'a. Kanaafiyyuu eenyurraa akka baratte hubadhu. Adeemsa keessa guyyaan ni aarti. Inni lammaffaan dhufaatii Kiristoos dagatalam. Wangeela Maatewos 24:40. Hin dagata. Dhuftes, dhiistes, jiraattes waan nagashuu qabu waa fakkaata. Lallaba dhaga'es, faarfannaa dhaga'es, kadhattes waldaa dhaga'eera waan ta'eef naa guutameera waan jennu fakkaata. Miti dubbii. Eessa akka jiru beekudha. Maaliif akka Kiristoositti amanne yookaan immoo maaliif akka dhufu beekudha. Hin dhufa Yesuus. Hin mul'ata Yesuus. Deebi'ee dhufuusaa hin oolu. Ati garuu eessa jirta? Maal hojjechaa jirta? Yaadni kee maal fakkaachaa jira? Eessatti si argata yoo deebi'ee dhufu? Namni argate waan dhibbisee gaarummaa qaba. Kanaan caqee nuti fadha. Wangeela Maatewos 24
afurtamii lamaatii hanga 44tti. Eessa jirre fira kun kottaa ganama kana yaada eessa akka jiru maal keessa akka jiru kottaa gaarii wajjin yaada lafa kanarra kottaa waaqayyo walii galee yaada lafa kanarra jireenyi keenya maal fakkaata kanaaf akka isaan dubbise kanaafis gooftaan keessan yoom akka dhufu hin beektanii dammaqa abbaa manaa halkan keessa yeroo hattuun itti dhuftu utuu beekee ni dammaqa mana isaas hin qochisiisu ture kanas immoo yaadadha kanaafis isin immoo qophaata ilmi namaa yeroo isaa qabu yeroo isin quba hin qabnetti ni dhufa yeroo itti beeknetti yeroo itti dhagattee jirtutti yeroo itti rafaa jirtutti yeroo itti raanfattee jirtutti deebi'ee dhufuu jira yeroo namni wal jireenya isaanii ishee maalummaa isaanii ishee kiristoosiin dagatee gara sammuu isaatti gara mana isaatti gola mana isaatti deebi'u dhufuu danda'a Kiristoos kanaaf namni dammaqee Yesuusin dhufanii dhaabbatee eeggatu inni kun qophaa'ee eeggachuu qaba kanaachoo wanti nu eeggatu akkuma sanaan hattuun gaafa dhufu utuu beekatee abbaan manaa yommuu attuma sana dammaqee eeggatee hirraa dhokkaa ture amma garuu saaba hin beekneef hattuu mana isaa galtee waan barbaade jalaa fudhachuu dandeessa kunis bakka barannoo ta'uu ta'an dingata dhufa namatti waan ta'e dhagaanii itti lallabamee hubatanii waaqayyotti dubbate barannoo fakkaata bishaan basaatti fide waaqayyo har'oo bishaan basaa rukutaara waaqayyo eegamsaa rukutaara waaqayyo abiddaa rukutaara waaqayyo duumessa bakkeessa rukutaara waaqayyo wantoota garaatti rukutaara waaqayyo siinoo sinniirne waaqayyo na irraanfate kan jedhu na dagate kan jedhu si irraanfate hin ta'in deebitaa na dhageessaa gara kootti deebitaa carraanuu kenne jira waaqayyo ni sadaffaan hammeenyaaf jal'ina lafa gaaraatti guutu jireenyi namaa hammeenyaan guutu jal'inaan guutu wallaachuudhaan walirratti qabuudhaan guutan kanaaf iyyuu akka isin wal jaallattaniif abboommi haaraa isiniif hin kennina malee akka isin wal nyaattan akka isin wal laattan akka isin wal ajjeestaniif miti wangeela Yohaannis boqonnaa 9:34 jaalalli namootaa kan hin qabbanoofne barbaada Yesuus Kiristoos garaan namaa yaadni namaa jireenyi namaa maal fakkaachaa jira isa kana eessa jirta ganama kana raajonni sabduun maqaa Kiristoos bare yookaan immoo maqaa Kiristoos bare warri waaqaan fo'ataman warra waaqaaf qulqullaan yeroo itti deeman gorsan hin dhufaadha Yesuus har'oo ta'aa jiru hin dhufan warroonni kun dhufanii warra waaqayyoo fooman warra waaqayyoon amanatan itti bulu baay'een keessa tu maqaa isaa dhoofne kan naartan beekamaadha haa ta'u iyyuu malee bowwaatti nama dhaqu malee jireenyatti kan nama dhaqu muraasa haraa jedhu rakkoon qaba halallama rakkoon qaba hafaanna rakkoon qaba guyyaan akka baasu hin dhufa ati garuu wajjin si ooliif hin ta'in inni murtoo qaba nama sana akkas jedhe dhiifama iddoo ta'e tokkotti waa tokko dubbannaa akkas jedhe jireenya waan ta'eef akkamitti kaa dubbatte raajii sobaa raajii jireenya ta'eera itti fakkeessanii maana marqanii gad ba'u jireenya ta'eera buddeen ta'eera jechuudha akkas naartan nan beeku buddeen ta'eera namni amanaan irra Yesuus irraa isaa kaasee raajii waaqa godhateera ulfina waaqaatti bu'aadha kun immoo tokko kanatti galfateera Yesuus inni akkasaa kun immoo si wallaashiteera si dagachiiseera garaa isaaf jedheeti malee waan biraa miti inni kaayyoo isaa beeka wajjiniin birbaata si waliin ta'in Yesuusin amane Yesuus jireenya si yaataayee kaasija kee namarra kaasija kee raajirra kaasija kee paastara maluurra ergamaa maluurra jedhu kaasirra wangeela kee keessaati warra ayyaanni waaqa irra buufateetu isaan iyyuu nurra buufatan malee nan dibame fakkara inni bara keenya garuu gaafuma xiqqoo ishee argu nan dibame raajii abaluu ani kana dhageetti dhaadachuu jalqaba sirratti dammaqi si ajjeesaa jira si fayyisaa jira miti si owwaanaa jira malee si baasaa jira miti si diigaa jira malee si dhaabaa jira miti eessa jirta nama waaqayyo eessa jirtu garboota waaqayyo si amantoota waaqayyo dhagaa si
dubbii waaqayyo warri waaqayyoon amanatan warri dubbii jireenyaaf sagalee waaqayyo iddoo laatan har'ayyuu Yesuus biraa iddoo qabu maqaan isaa kan eebbifame haa ta'u warri raajii amaluu biraa warri boloheeta amaluu biraa iddoo qaban garuu Yesuus biraa iddoo qabani lafa kanarraa immoo iddoo qabu rakkoon qaban isaanii gaaf ta'u gargar waan ta'e iddoon isii qabu beeka Yesuus mootummaa isaa keessaa iddoo isii qaba kanaafiyyuu jabaan dhaabbadhu inni gaarummaa barri rakkisaa sodaachisaan nama rakta hin ba'a yaaddaa gala hin ta'a bu'aa sodaataa yaaddaa deema bara rakkisaa sodaachisaa barri kun maal ta'a nan jiraadha nan darba nan ba'a nan du'a yaaddoo namatti gala jiru kanaafiyyuu Ximoota lammaffaa boqonnaa 3 lakkoo 1 hanga 8 gachaan erga barri sodaachisaan namatti akka dhufu barri rakkisaan namatti akka dhufu barri waa wannaan barri kaan garuu barri dhiphinaa namatti akka dhufu macaan qulluu keenya iddoo kaatti ragaa nuuba kanaafiyyuu Kiristoos Yesuus isa amanne beennee wajjin dhaabbachuun isa eeggachuun nurraa eegama sheekaa dubbadee wanti qabu warra Kiristoos Yesuus amananii dhaabbatanii eeggataniif maaltu ta'a sheekaa qabachuu dandeessu warri gooftaa jiraatan kan amanatanii amma namaatti obsanii rakkinoota amma dubbachaalee kan danda'anii dandamatanii keessa ba'an isaan kanaaf maaltu ta'a yookaan maal argachuu jiru tokko warri waaqayyoon amanatan warri amma namaatti dhaabbatan warri Yesuus Kiristoos duukaa jiraatan warri jireenya isaanii guutummaa Yesuus ilaallatan gonfoo jireenya bara bara argachuuf jiru gonfoo na eeggatanaame gonfoo jireenyaa na eeggatanaame jedhe sini bagado waaqe ni harkoon keessa mirgaan kaasaati anaan jedhaame gonfoo jireenyaa na eeggatanimeesh anaan jedhimeesh gonfoo ulfinaa na eeggatanimeesh maali yoo jette amantee bakkee takka taftu barbaada maali yoo jette faarfattee akkati bakkee taftu barbaada maali yoo jette dhageessee akkati bakkee taftu barbaada gonfoo jireenya bara baraa si eeggata Yesuusitti jabaadhati yeesh inni kunis eessa arganna yaa immoo boqonnaa tokko lakkoofsa 12 gubbaarratti argachuun gonfoo jireenyaa tarkaanfii yeroo kam yeroo rakkin dhiphina ari'atan hunduma isaanii namatti dhaabbatte Yesuus isa simame beektu gonfoo jireenya barbaadu si eeggata innis eenyu bira abbaa kee Yesuus bira harka keessii kana maqaan isaa kan eebbifame haa ta'u jedhe kan namni fudhachuu hin dandeenye kan hattuun fudhachuu hin dandeenye kan seeqanni fudhachuu hin dandeenye kan abbaan barbaade waliin ta'e dhaqee fudhachuu hin barbaanne gonfoo ulfinaa dura kee taa'ee si eegaa jira yees isa bira ga'uudhaafoo rakkina danda'uu qabda beela danda'uu qabda dhukkuba danda'uu qabda jibba danda'uu qabda ari'atama danda'uu qabda dhiphina dhufu danda'uu qabda isa booddee isa bira dabartee gonfoo kee jireenya bara baraatti baata yees Waaqayyo nu gargaaru gonfoo jireenya bara baraatti inni lammaffaan yeroo nun rakkin dhiphina wantoota amma ta'an kan hunduma isaa dhiifnee akka konkolaattonni bira dabarru gonfoo gammachuun nu eeggata anaan jiraane gonfoo gammachuun nu eeggata naamee ergamoota waaqarraa bu'ee bitaan mirgaan hiriiranii dhaabbatanii gaafati waaqayyoo kee wajjin deemu gonfoo gammachuu sii kennudha waaqarraa ba'anii ergamoota si eeggata gonfoo gammachuu mana kee agala yees gonfoo aragalfi gonfoo jireenya bara bara gonfoo ulfinaa gonfoo faarfachaa jiraachuu gonfootiin moo'ichaa argataa jiraachuu waaqayyo garama kana harka keessii baabuusu yees gonfoo moo'ichaa nama eeggatu kan gonfoo gammachuu nama eeggatu Tasalonqee jalqaba boqonnaa 2 lakkoofsa 19 amma 20 gonfoo gammachuu Tasalonqee jalqaba boqonnaa 2 19 hanga 20 kana bira ga'uudhaafoo abdes argattes quuftes banuuftes Yesuusitti gammachuu qabaatu gammachuun kee moo daangaas dabarsaan gammachuun ati qabaat ulfinaan si ga'an inni sadaffaa inni sadaffaanii gonfoo hin banne si eeggata
gonfoon badu maal gonfoo hin badu argattanii tarii gaarummaa argattanii gonfoo hin banne Qorontoos jalqabaa boqonnaa 9 lakkoofsa 24 akkasii mirkanaaf jeetan Qorontoos jalqabaa boqonnaa 9 lakkoofsa 24 qaatan bira ga'eeyyuu kazan warri wal dorgoman hundinuu yoo fiiganiyyuu kan dura darbee kennaa argatu garuu tokkicha akka ta'e hin beektanire isinii akkasumas kan kennaa isaa akka argataniif fiigaa namni dorgaan dorgeedhaa fi qophaa'u waan eeggachuuf isa barbaachisu hundumaa irraa ofii ni eeggata warri wal dorgomaniin gonfoo baala irraa hojjetamu isa coolligee badu argachuudhaaf kan hin godhan nuyi garuu isan banne argachuudhaaf jirra. Amiin. Nuti garuu isan banne argachuudhaaf hin naman. Isa kamiin gonfoo hin banne gonfoo jireenya gonfoo ulfinaan ergamoota gidduu ta'an gonfootti Waaqayyoo wajjin jiraatan gonfoo kan hin banne argachuudhaaf jirra. Kanaafiyyuu har'a gonfoo kee banne argachuudhaaf qophaa'uu qabda dammaquu qabda. Namni akkas godhaan intala mootii beesii baastee yookaan immoo beesa kanarrii baastee beesa kanarrii isheen baaste kun immoo ofii bashannanatti baaste kalli mootii akka jettee baaste namni na wajjin fiigee na dorgomee na mo'ee na fuudhaa jettee intala mootiiti beesa baafattee isa booddee hundumtuu dargaggoonni biyyaa hundumtuu kan galmaa intala mootii wajjin fiiguudhaaf qophaa'ee dhaabbatee hundumtuu ishee wajjin fiiguudhaaf hiriira galan isa booddee akkas goota mucaan tokko fagoodhaa dhufeen laga gamaa dhufee hin dhufee dorgoma akka dorgomtaa too iddoo biraa dhaftee naan dorgomatte akkamitti danda'ama intala mootii dorgomuun naan danda'a mee maqaa Yesuusin nan danda'ame nan danda'a rakkina nan danda'a ari'atamuu nan danda'a beelaan dhukkuba nan danda'a dandeessee dabartee ulfinatti baata ganama kana akkamitti dandeessa atoo baadiyyaarraa dhufteeti intalli mootii magaalaa keetti guddatte latteeti hin beekta gadi baatee hin beektu akkamitti intala mootii dorgomuu dhufte naan danda'a naannoo sagalee keessan baasaati inni si waame si dandeessisaan sodaati inni si wajjin jiru Yesuus moo'icha si laate kan inni irra jiraachise fala si qopheesse haala si mijeesse Waaqayyo kaayyoo koora kee biraa si gaa'ee kaayyoo gurbaa kana intala mootii fuudhu ture malee waan biraatti kanaaf akkas godhe intalli mootii moosiste waan qabdu turte yeroo hundumaa dargaggeessa wajjin fiigu yeroo fiidee caasirra geessu warqii baattereetti waan ta'eef darbattee warqii jala buusteera yeroo bira ga'u dargaggeessu hundumtuu gadjedhee warqii fudhata ishee fiidee bira bartee mootii galcheen akkasana biraas ittima yadiina konaame miidhana naame natu milkaa'ama naame milkaa'insi kan keen konaame miidhana situ milkaa Yesuusii wajjinii walii galtee jenna miidhana situ milkaa abbaa keetti dhattee dhaabbattee jenna isa si waame beeka maaliif akka taatu maaliif akka baatu eenyutu akka deemtu isa beektee jenna yaaddoo tokko hin jiru isa booddee intalli mootii tasuma akkuma amala shakaleessa fiidee addaati dargaggoota hundumaadha warqii hundumtuu gadjedhee warqii fudhata inni gadjedhee fesun garuu inni baadiyyaarraa dhufe inni goomaan sun garuu warqii shaniise utaalee darbee tokkoffaa baay'ee dhaqee gama gaayachas galagalee maaliif warqii isa dabarteenna lakki ani warqii barbaada miti kanan barbaadu intala mootiiti intala mootii fudhadheennaan warqii hundumtuu kan kooti harka koo galeeraati harka keesi nagarsu Yesuus ganama kana harka kee kanan barbaadu intala mootiiti malee warqii miti intalli mootii harka koo galtee jenna hundumtuu kan kooti yaaddoo tokko yoo jiru gammadanii jiraachuun Waaqayyo dadhabaa humna ta'e deegaadhaa beekumsa ta'e doofaa jabeesse
isa gadi bu'e wal kaasee humnatti garaabuutti beeka humni waan nama kana qarees yaadaamu jedhee firoota Yesuusii wajjin jiraachuun salphaa fakkaata yookaan immoo wanta gadi bu'aa fakkaata Yesuusii wajjin jiraachuun garuu ulfina qaba dhumni isaa jireenya qaba Yesuusii wajjin dhaabbannati biyyi lafaa kun dabartee aduu ishee waan ta'uu jedhaati yees inni asoofaa gonfoo qulqullummaa gonfoo qulqullummaa sa'aatii koo deemaa waan ta'eef gonfoo qulqullummaa asoofaa qulqullummaan gonfoo qaba beeka sanaan akka taate akka sana keessa akka walqaasaa akka keessa walqaasaa waan ta'eef yaa Waaqayyo naame qulqullummaa naame natti agarsiise naame qulqullummaa naame gonfoo qabaa naame dhaloota baay'ee dagate qulqullummaa biyya baay'ee dagate qulqullummaa dargaggeessa baay'ee dagate qulqullummaa dargaggeetti baay'ee dagate qulqullummaa dhiisteetti waa'ee isaa dhiiste keessaa galtee harka biyya marattee harka ishee miicattee keessaa galtee baay'ee dhiisee keessaa gale akka kositti qulqullummaa lakkaa'e dachee keessaa gale dhaga'ee waan sitti maa ganama gala qulqullummaa kee eeggachuun gonfoo qaba gonfoo ulfinaa qaba gonfoo jireenyaa qaba gonfoo nagalfii qaba qulqullummaa kee eeggadhuu jiraadhu Yesuusuma kee bareecha warri qulqullummaa kee sana eeggatan gammada gonfoo tokko taa'ee si eeggachaa jira haddaan hin balleessin hammeenyaan hin balleessin xuraa'ummaan hin balleessin qulqullummaa kee amma dhumaatti eeggadhu gonfoo taa'ee si eeggachaa jiraata gonfoo kunoo gonfoo qulqullummaati gatiitti qabaadha dargaggeessi baay'een dagateera akka inni gatiitti qaba dargaggeetti baay'een dagateeristeetti akka inni gatiitti qaba har'a jiraadde borduudha baay'een akka gatiitti qabu dagateera eessa jirta takka ofii yaadannoo filaadha siifan kenna hojii manaasa gonfoo qulqullummaa Xiimotewos lammaffaa boqonnaa 4 lakkoofsa 5 qulqullummaan gatii qaba qulqullummaan gatii qabaadha hammina jibbuun jalina jibbuun soba jibbuun dabarsanii wallaachuu jibbuun dhiiga wayii dhangalaasuu jibbuun harka ofii dhiigaa dhiqachuu dhiisuun walirratti ka'uu dhiisuun qulqullummaadhaan Yesuusin eeggachuun gonfoo qabaadha Waaqayyo gooftaan machaa ganama gara gonfoo qulqullummaa harka keetti siif hadaatu jedhe qulqullummaan kana mara Xiimotewos lammaffaa badeenammaa boqonnaa 4 lakkoofsa 5-8 jechuudha inni shanaffaan gonfoo ulfinaa yoo naqee dubbisee gaaruma fakkaata gonfoo ulfinaa argachuudhaa jira gonfoo ulfinaa kana kan argamu Phexros jalqabaa boqonnaa 5 yoo argattanii dubbisuu faaltuunis qulqullummaa ulfina hundumtuu harka Yesuus keessa akka isaan jiran 3 hanga 4tti kazan hoolota karra sanaa fi fakkeenya ta'uudhaaf eegaa malee warra tikaa keessaa jala jiranii irratti fi gooftummaa agarsiisuudhaaf miti gaafa aangoo fi gaafa hangamni tiksootaa suni mul'atu sun immoo gonfoo ulfinaa isa gadi deebi'aa hin adeemne ni argattu ameen gonfoo ulfinaa isa gadi gooftummaa gaafa hangamni tiksootaa sun mul'atuttis isin immoo gonfoo ulfinaa isa gadi deebi'aa hin adeemne ni argattu gara deematu hin ta'e kan ijoollee Waaqayyo oola deema tokko lamaan kan Waaqayyoo warri Waaqayyo nama ta'an itti dabalaa fi adeeman jedhaa irrachaa adeema miti gonfoo ulfina yeroo kam yeroo mootichi mul'atu gonfoo ulfinaa isaanii eeggatu harka isaanii keessa galfatu gabaasa Yesuusiif dhiyeessu yaa firakko gonfoo kee kan amma qabattee jirta laata har'a wanti baay'een gonfoo mo'ichaa kan si harkee xureessaa jira si harkatti balleessaa jira lakki gonfoo kee harkaan gaachuudhaaf
Yesuus Kiristoos wajjin ulfina argachuudhaaf dammaqee kan ulfina dura kee dhaabbatee jiraati. Inni jaaffaan nan fida. Gonfoo mo'ichaa mul'ata 3:11. Gonfoo mo'ichaa jira. Gonfoo mo'ichaa maalidha? Rakkina moo, ari'atama moo, jibba moo, beela moo, jecha namootaa moo, gidduu lafa kana hunduma isaa darbanii mo'anii darbu. Isa booddee maaltu jira? Gonfoo mo'ichaatu namaaf kennama. Gonfoo mo'ichaa kana kan argatu warra garaa isaanii duukaa deeman miti. Warra yaada isaa duukaa deeman miti. Warra yaada Waaqayyoo duukaa deemantu gonfoo ulfina argata. Warra Yesuusin ulfina kennatu Yesuus mirga abbaatti ulfeessa. Warra Yesuusin lafa gaaratti kabajatu mirga abbaatti dhaqee gaaftoo kabajamu. Kanaaf immoo har'a eessa jirta? Dammaqi dhaabbadhu gonfoo ulfinaa dura kee jiraate. Ni jaaffaan gonfoo mo'ichaati. Gonfoo mo'ichaa argachuudhaaf dhama'uu qabdu. Halkaniif guyyaa dammaqxee Yesuusin eeggachuu qabdu. Mul'ata boqonnaa 1 inni 7 gonfoo warra Kiristoosiif aarsaa ta'anii. Inni kun baay'ee nama rakkisa. Gonfoo warra Kiristoosiif aarsaa ta'an. Warra dhugaadhaan morma isaa ilaatan. Warri Yesuusiif jedhanii dabaafanii harka namaatti kennaman. Isaan kun gonfoo warra Kiristoosiif aarsaa ta'anii isaan gonfoo addaa qabu. Gonfoo ulfinaa qabu. Mul'ata boqonnaa 11 gubbaa argatanii akkasumas mul'ata boqonnaa 6 lakkoofsa 9 gubbaa argachuu dandeenya. Warroonni guutuusaa tokko amma torbaatti dubban. Gonfoo jireenyaa, gonfoo hin banne, gonfoo gammachuu, gonfoo qulqullummaa, gonfoo ulfinaa, gonfoo mo'ichaa, gonfoo warra Kiristoosiif aarsaa ta'anii isa kana keessa isa kamtu laata ganama kana. Fuula Yesuus gaaf tokko dhaabbachuun kennamu. Gonfoo fudhachuun namoo firdii fudhachuudhaan inni kun lamaansaa dura kee taa'ee eeggachaa jira. Har'a eessa jiru? Amantoonni waldaa murtaa gaarii maal yaadaa jiru? Maal hojjechaa jiru? Gaarii hojjechaa jira? Nagaa hojjechaa jira? Garaan keenya maal fakkaata? Yaadni keenya maal fakkaata? Jireenyi keenya maal fakkaata? Gaaf tokko fuula waanichaa duratti firdiidhaaf hundumtuu inni yaada. Gaafichoo maal qabachuu jira? Firdiidhaaf yeroo dhiyaatu takkatan Waaqayyo durattis ergamootaaf qulqulloota isaa duratti dhiyaachuudhaaf jirra. Qorontoos lammaffaa boqonnaa 2 lammaffaa boqonnaa 5 lakkoofsa 10 dhiyaachuudhaaf jirra. Akka dhiyaattu hin dagatin gonfoo kee qabachuudhaaf dammaqii dhaabadhu. Waaqayyo gooftaan macaa isa dhageenya hunduma isaa nuuf eebbisu. Hin kadhanna Waaqayyo ol kaa dhaabbanne. Jabaadhu dhaabbadhu. Gonfoo kee bira ga'uudhaaf. Jabaadhu dhaabbadhu. Harka kee galfachuudhaaf. Jabaadhu dhaabbadhu. Gonfoo mo'ichaa kee isa dhiiga qulqulle siif wareegame harka keessa galfachuudhaaf dammaqii dhaabbadhu. Eessa jirta? Obboleessa koo obboleetti haadha koo abbaa